Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duuba isaa isin beeksifnaa an shumburaa odaati. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduudha. Korri miseensota ABO kutaa Kanaadaa kan bara 2023 miseensonni hedduun qaama fi karaa zuumitiin irra qooda fudhatan eebla 28 haga 30 2023 gaggeeffamuun milkiin goolabamuu sagantaa keenya darbe keessatti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Korri kun xumura irratti murtii fi ibsa ejjennoo dabarfachuun goolabame. Murtii fi ibsa ejjennoo kana oduutti aansuun gama keessaniin geenya. Xumura irratti dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu keessatti afgaaffii waadaa miidiyaan Dr. Raggaasaa Oljiraan waliin godhe kutaa lammaffaa sagantaa keenya darbe keessatti isin dhageechifne turre. Itti fufa isaa kutaa sadaffaatu isiniif dhiyaata. Hanga dhumaatti nu wajjin turaa jechaa amma gama oduuttiin isin ceesisa. Radiyoodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessu an waaqonoleeti. Miseensonni koree jiddu galeessa koongirensii federaalaa Oromoo KFO walgahii marsaa lammaffaa gaggeeffatan. Koreen jiddu galeessa koongirensii federaalaa Oromoo walgahii idilee isaa marsaa lammaffaa guyyaa eebla 27 hanga 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee ardaa caffee aananneetti geggeessuu isaa ibsa ejjennoo baaseen ifoomseera. Koongireensiin federaalaa Oromoo KFO'n walgahii geggeeffate kan irratti haala yeroo biyyi Itoophiyaa fi Oromiyaan keessa jirtuu fi danqaalee sadarkaa adda addaatti uummata Oromoo qunnamaa turee fi jiru irratti marii bal'aa fi gadi fageenyaan akka geggeesse akkasumas kallattii fi tarsiimoo dhaabni isaanii hordofu akeekee xumura irratti ibsa ejjennoo qabxii 7 of jalaa qabu baafataniiru. Xumura walgahii idilee isaanii kana irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee 7 of jalaa qabu baafataniin tokko gabaasaa raawwii hojii koree hojii raawwachiiftuu koongirensii federaalaa Oromoo bara 2014 hanga 2015 fi karoora tarsiimoo dhaaba isaanii waggaa 5 koree hojii raawwachiiftuutiin qophaa'ee sagalee guutuun mirkaneessinee jirra jedhanii hojiitti hiikamuu fi raawwiin karoora tarsiimoo jaarmaa isaanii sadarkaa biyyaalessaatti morkataa cimaa gochuun qabsoo uummata waggaa dheeraa akka galmaan ga'u kan taasisu ta'uu isaa amanna jedhaniiru. 2 marii araaraa yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa naannolee Tigraay, Beenshaangul Gumuz, Gambeellaa, Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yaalaa jiru bu'uuraan koongirensii federaalaa Oromoo ni deeggara jedhanii wal waraansi Oromiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO jidduu waggoota 5 darbaniif geggeeffamaa jiru. Bu'uurri isaa wal dhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaaba Itoophiyaa geggeeffamaa ture wal fakkaatuun marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa akka turan akkasumas dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammaduu fi deeggaruudha jedhanii qaamoleen lamaan wal waraansa keessa jiran maayii irratti gara marii nagaa dhufuun isaanii ejjennoo koongirensii federaalaa Oromoo ganamuma irraa qabaate sirrii ta'uu isaa kan irra deebiin mirkaneessedha jedhan. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka geggeeffamu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamu qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanna jedhaniiru. 3 mariin nagaa fi araaraa geggeeffamaa jiru akka milkaa'uu fi nagaa waaraan Oromiyaatti akkasumas Itoophiyaatti akka dhufu gochuuf
marii fi walii galtee qaamota wal waraanaa jiranitti aansee dhimmoota walxaxoo siyaasaa uummata Oromoo ilaallatan irratti humnoota siyaasaa Oromoo irraa hafan hirmaachisuu akka qabu hubatamuun barbaachisa. Mariin kun qabsoo uummata Oromoo waggoota 50 ol geggeeffamaa turee fi beektotaa fi gootonni Oromoo dhaloonni lama itti wareegame gaaffilee bu'uuraa nagaaf tasgabbii mirga ofiin of bulchuu fi federaalizimii dhugaa dimokiraasii haqaa fi misooma hiikoo qabu ummatichi kaasaa ture haala deebisuu danda'uun ta'uu akka qabu ejjennoo keenya ibsina jedheera Koongireesiin Federaala Oromoo KFO'n. Araarri dhugaa itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf waliigalteen irra gahamu hojiitti hiikamuu mirkaneessuuf sirni bulchiinsa hooggansaa fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda hirmaachisu uumamuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu barbaanna jedheera. 4. Olaantummaa seeraa kabajamuu dhabuu ilaalchisee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ajjeechaan seeraan ala hidhaa fi qabeenya mancaasuun humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti geggeeffamaa jiru akkasumas hidhaa baasanii ajjeesuu fi humnaan ukkaamsanii dhabamsiisuun deeggartoota miseensotaa fi hoogganoota KFO irratti bal'inaan geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafanna jedhee haalli jeequmsi akkasumas ajjeechaa fi dararaan gama hundaan uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru marii karaa nagaa hunda ammateef akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dursi kenname hin furamu taanaan rakkoo siyaasaa kana caaluuf nu saaxiluu waan danda'uuf uummanni keenya dammaqinaan tooftaalee qabsoo karaa nagaa akka of qopheessu waamicha dhiyeessina jedheera Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n. Dabaluunis Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n waadaa qabsoo karaa nagaatiin geggeessaa jiru daraan cimsee akka itti fufu ni mirkaneessina jedheera. 5. Malaamaltummaa fi hojimaata badaa ilaalchisee akkuma mootummaan amanutti malaamaltummaan biyyattii gara bollaatti dhiibaa jira. Malaamaltummaa falmuu kan danda'amu akka nama amma jirruun koreedhaan osoo hin taane hirmaannaa uummataa amanamaa ta'eenidha. Malaamaltummaan sadarkaa hundarratti sirnaawaa ta'aa dhufe akka dhaabbatu mallaqa uummatarraa nagahee malee maqaa adda addaatiin kaadiroota mootummaatiin sassaabamu akka dhaabbatu daldala seeraan alaa garee mootummaa fi paartii aangoo qabate waliin hidhata qabaniin geggeeffamaa jiru akka to'atamu investimentiin albuuda akka warqee laga dambii akkaataa falmaa naannoo ittisuuf faalama naannoo ittisuuf bu'aa uummata naannoo kabajuun ta'uu dhaabuun miidhaa hamaa gahaa jiru akka dhaabbatuu fi uggurri sochii fi to'annaan hin barbaachifne oomishaalee qonnaa kan akka qamadii xaafii fi jimaa irra kaa'amee rakkoo diinagdee uummata keenya hammeessaa jiru atattamaan akka kaafaman gaafanna jedhe Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n. 6. Qaala'insi jireenyaa hammaataa dhufe murteewwan dogoggoraa paartii biyya bulchaa jiruun kan dhufan waan ta'aniif miidhama uummataa fi diinagdee biyya irra ga'e itti gaafatamummaa guutuu akka fudhatuuf rakkoo uummataa hir'isuuf furmaata yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa akka itti laatamu gaafanna jedheera. 7. Yeroo dhiyoositti paartiin aangoo qabate akka mootummaa Oromootti laakkayuun humnoonni uummata Amaaraa bakka buuna jedhan tokko fi beektonni ofiin jedhan dogoggorootaa fi hojiiwwan alseerummaa qaama kanaan raawwataman akka badii uummata Oromootti ibsuun isaanii ilaalcha dogoggoraa badii guddaa hordofsiisudha. Badiin paartii Biltsiginnaa hojjete kan itti gaafatamu mataadhuma paartichaa ta'uu fi uummanni Oromoo sababa kanaan maqaan kaafamuun isaa sirrii akka hin taanee fi ololli jibbaa akkanaa atattamaan dhaabbachuu akka qabu gaafanna. Dhumarratti uummanni keenya tokkummaa isaa cimsatee obbolummaa saboota biroo waliin qabu daraan akka jabeeffatu Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n walgahii idilee taasifate kanaan waamicha godheera. Oduu xumuraatiin baqattoonni Suudaan 1,000 ol ta'an guyyatti gara Itoophiyaa galaa jiraachuu dhaabbanni idil addunyaa baqattootaa ibse. Baqattoonni Suudaan 1,000 ol ta'an gaagama siyaasaa biyyattii mudatee dhiyeessuun gara Itoophiyaa galaa jiraachuu dhaabbanni idil addunyaa baqattootaa International Migration Organization IOM jedhamu beeksise. Erga waraanni Suudaan eegalee Itoophiyaanonni Suudaan keessa jiraachaa turanii fi lammiilee biyya biroo dimshaashaan 12,000 ol ta'an gara Itoophiyaa dhiyeessuu dhaabbatichi addeesseera. Buqqaatota gara Itoophiyaatti qaxxaamuraa jiran kunneen dhaabbatichi IOM gargaaraa jiraachuu ibsuun hamma yoonaatti lammiilee Ugaandaa,
200 fi Somaaliyaa 800 ta'aniif geejjiba dhiyeessuun daangaa Suudaaniitii gara Gondarii fi Gondarii ammoo gara Finfinnee akka imalan taasisaa jira jedheera. Baqattoota kanneeniif iddoo boqonnaa fi tajaajiloota barbaachisoo biroo kennaa jiraachuu eereera. Gaagama siyaasaa Suudaan keessatti mudate hordofuun dhaabbatichi baqattoota karaa matammaatiin seenan keessaa 39 lammiilee Itoophiyaa, 17 lammiilee Suudaanii fi 13 ammoo lammii Turkiidha. Baqattoota kana keessaa 20 ammoo daa'imman ta'uu isaanii beeksiseera. Dhaabbanni idil addunyaa baqattoota International Migration Organization IOM dhimma baqattoota Suudaan irratti kan beeksise cinatti baqattoota Suudaan irraa gara Itoophiyaatti imalaa jiran ilaalchisee dhaabbilee fi qaamoleen garaagaraa akkasumas miidiyaaleen hedduun akka ibsaa jiranitti baqattoonni Itoophiyaa biyya Suudaan keessa jiran addatti ilmaan Oromoo hedduun baqattoota siyaasaa ta'anii haala biyya sadaffaa dhabuun biyya Suudaan keessatti dararama hamaa keessatti warra dabarsaa turanidha. Amma immoo Itoophiyaa biyya rakkoo siyaasaa walxaxaan guutamte irraa baqatan malee ittiin baqatamuun hin yaadamne keessatti namoonni kanaan dura dhimma siyaasaaf Suudaanitti baqatan haalli nageenyummaa isaanii yaaddoo akka ta'e eeru. Kana malees Itoophiyaa biyya rakkoo siyaasaa fi diinagdeen hudhamtee lammiilee isheetu jiraachisuu dadhabde keessatti baqattoonni biyya biraa dhufuun maandheffachuun yaaddoo ulfaataa ta'us eeraniiru. Oduu biraatiin gaazexaan New York Times marsariitii isaa irratti akka dubbisetti humnoonni Suudaan wal morkatan Saudi Arabiyaa wal arganii mari'achaa jiraachuu gabaaseera. Websaayitiin kun akka dubbisetti qondaalonni Ameerikaa bakka bu'oonni jeneraalota lamaanii Saudi Arabiyaatti wal ga'anii waliigaltee nagaa waaraa ta'e akka mallatteessuu danda'an abdiin eegaa jiraachuu itti himan. Walga'ichi waajjira ministeera dhimma alaa Ameerikaa fi ministeera dhimma alaa Saa'udiitti kan qophaa'e ta'uu gabaasaan kun ibseera. Gabaasaan kun bakka bu'oonni humna waraanaa Suudaan kaleessa galgala gara Saudi Arabiyaatti imalaniiru jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegale itti fufee jira. Amma gama murtii fi ibsa ejjennoo kora miseensota ABO kutaa Kanaadaatti isin dabarsa. Gabaasaa kora miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa. Kora miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa kabara 2023 miseensonni hedduun qaamaaf karaa zuumiitiin irraa qooda fudhatan ebila 28 haga 30 bara 2023 geggeessamuun milkiin goolabamuu sagantaa keenya dabre keessatti gabaasuun keenya kan yaadatamuudha. Kora kanarratti dhimmoota hedduun mari'atamanii murtiileen adda addaas dabarsamaniiru. Haala adda bilisummaa Oromoo ABO'n keessa tureef keessa dabree as ga'e mootummaan ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa ka furmaata nagaa fi tasgabbii Oromiyaa fi Itoophiyaafis ta'e irratti marii bal'aan adeemsifameera. Roorroo, gidiraa, hidhaa, ajjechaa fi cunqursaa uummata Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota cunqursamoo biyyattii irratti abbaa irreen geggeeffamaa jiru haala irratti furmaata argachuu qabu irrattis mari'atameera. Waggoota 3 sanaan duraa qabee adda bilisummaa Oromoo rakkoo gaanfa Afrikaa mudate dursee akeekkachiisaa turuu kan yaadachiise korri adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa kun akkuma kanas furmaata isaas akeekaa turuu hubachiiseera. Nagaaf tasgabbii buusuuf sirna sabootaa ta'u ijaaruuf mirga sabootaa kabajamuu fi heeraaf seerri biyyattiin qabdu hojiitti hiikamuu qabaan murtoo adda bilisummaa Oromoo fi kora kanaa ta'uun lafa kaa'ameera. Sirni jeequmsaa fi waraana guyyuun labsee lubbuu lammiilee lafarraa dugugaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu miseensonni kora kanarraa hirmaatan gadi fageessanii irratti mari'atan.
hidhamtoota siyaasaa, hooggantootaa fi qondaalota akkasumas miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa keessatti hiraaraa jiran hundi hatattamaan gadi lakkisamuu akka qaban korri adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa kun cimsee gaafata. Qaama hooggansaa dhaabaa biyya alaa fi biyya keessaa kora kanarratti hirmaatan dabalatee korichi rakkoo fi danqaa jiruuf furmaata soquun caasaa dhaabaa daran cimsuudhaan kaayyoo bilisummaaf walabummaa galmaan ga'uuf yoomuu caalaa jabinaan hojjetamuu akka qabu murtoo ciccimoo fudhatuudha korichi beeksise. Miseensonni firmaattonni kora kanaa dhimmoota irratti mari'atan ofitti fudhatuun galma gahinsa isaatiif akka hojjetan irbuu isaanii haaromsatuun dhumarratti murtiif ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa qabu dabarsatuun kora isaanii milkiin xumuratan. Muuziqaa ce'umsaa kanaanis gara murtiif ibsa ejjennoo isaaniitti isin dabarsina. Kora miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa kabara 2023. Korri miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa kan bara 2023 ebila 28 haga 30 bara 2023 magaalaa Torontootti geggeeffame irratti nuti miseensonni, qondaalonni fi hoogganoonni sadarkaa garaagaraa kan irratti hirmaanne yoo ta'u dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu irratti akkasumas haala waliigalaa uummanni keenya keessa jiru irratti marii bal'aaf gadi fagoo geggeessuudhaan murtiif ibsa ejjennoo armaan gadii baafachuudhaan kora keenya milkiin xumurannee jirra. Nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa jirru qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu ciminaa fi murannoon galmaan ga'uuf irbuu keenya haaromfannee bu'aa bayii qabsoon qabdu mara cichoominaan haala duraan jiru caalaa qabsoo finiinsuuf dirqamaa fi gaafatama dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo nutti kennu mara ni ba'anna. Tooftaa fi tarsimoo qabsoon bilisummaa gaafattu mara qabsoof gumaachuudhaan injifannoon saba keenya akka saffisu tokkummaa fi gamtaan ni hojjenna. Rakkoolee keessaa falaan qabsoo keenya mudatan mara tokkummaa fi dammaqiinsa olaanaadhaan ilaameedhaan akkasumas tooftaaleef mala qabsoon gaafattu maraan furmaata madaalawaa ni furanna. Qaamota qabsoo bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf qabsaan maraan wajjin ni hojjenna. Ololaa fi afaan faajjii tokkummaa qabsaa'otaaf hawaasa Oromoo diigu mara ni balaaleffanna. Tokkummaa hawaasa Oromoof hariiroo dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo ABO'n hawaasa Oromoo waliin qabu akkasumas firoota qabsoo Oromoo waliin qaban akka jabaatu cimsinee ni hojjenna. Tokkummaa fi afuura jaallummaa miiltowwan qabsoo gidduu jiru akka qaroo ija keenyaatti ni eeggannaa, kan laaffates ni jabeeffanna. Miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiran duukaa dhimma qabsoo saba keenyaaf akeeka adda bilisummaa Oromoo ABO irratti ciminaa fi cichoominaan ni hojjenna. Lolaa fi weerara saba keenya Oromiyaa keessa jiru irratti karaa finxaaleeyyiif faannoo Amaaraan geggeeffamaa jiru ni balaaleffanna. Sarbamiinsa mirga dhala namaa fi hacuuccaa mootummaan Itoophiyaa saba keenya irratti raawwachaa jiru mara ni balaaleffanna. Hidhaa fi ajjechaa garmalee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo WBO'ti jedhuun dargaggoota Oromoo irratti qaama mootummaa Itoophiyaa raawwatamaa jiru ni balaaleffanna. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf jedhanii biyyatti galan mootummaa Itoophiyaan seeraa fi sirnaan ala hidhamuun dararamaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman ni gaafanna. Karaa miidiyaalee adda addaaf arraata dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoon akka dhaabni kun jabaatuuf dhageettii daran argatu jabaannee ni hojjenna. Marii fi araara dhimma nagaa buusuu yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti deemaa jirus ni deeggarra, akka inni fiixa ba'u waan dandeenyuun bira ni dhaabbanna.
Walumaa galatti nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo ABO kutaa Kanaadaa jirru kora keenya kan bara 2023 kanarratti tooftaalee qabsoo saba keenyaa galmaan ga'an hedduu irratti erga marii bal'aa goonee booda murtiilee fi ibsa ejjennoo armaan olii kana baafannee murtii ejjennoon kun akka galma ga'uufis irbuu keenya aaronfannee jirra. Injifannoo uummata Oromoof miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa Ebila 30 bara 2023 Toronto, Kanaadaa. Tokko kamna aadaa seenaas tokko kamna Oromoos tokko beekna. Tokko kamna aadaa seenaas tokko kamna Oromoos tokko beekna. Baradhu seenaa kee beeki eenyummaa kee falmadoo mirga kee jabeessi aadaa tee. Falmadoo mirga kee jabeessi aadaa kee nama iyyuu fakkaatin ibtuun qaanfatin kijibaan dubbatin dhugaarraan fagaatin kijibaan dubbatin dhugaarraan fagaatin. Oromoo tokkummaa maqaa nama qabu seenaasaas tokkummaa kan hin qabne akku. Safi kutadaan olu lakkite Oromummaa kubbaan olitti firoomne yaadi dhiirisi Oromoo tokkummaa ilmaan Booranaa ilmaan Baaretumaa kutaan ol qoqqooduu yeroon darbee ammaa ol qoqqooduu dhiisi Oromoo tokkummaa kutaan ol qoqqooduu yeroon darbee ammaa ol qoqqooduu dhiisi Oromoo tokkummaa. Tokko kamna tokko kamna tokko kamna tokko kamna. Wajiko dubbadhu hedduu dhaggeeffadhu dubbii addaan baafadhu qajeelootu badhu dubbii addaan baafadhu qajeelootu badhu ku'aafiin dhagaamin angoofiin boloolin diinaaf karambaniin keessa keen mul'isee diinaaf karambaniin keessa keen mul'isee. Ulaagaa namummaa mirga uumamasaa jireenyaa fi jiruu kamtu dura dursaa Oromoo kodansaa maalinni yakkisaa kanaaf lallabee falmadaa mirgeessa falmadaa mirgeessa lai 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 miti arsiis miti baalees miti wallaggaas miti harargees miti nuti Oromoodha akka yeroo Oromiyaati lai lai lai. United, Oromo united, one culture, one history. Wheresoever you're from or you live, one Oromo, one we gon' give. United, united. Kabaji hayuke, ekatu serake,
Tiksina musake boni enyumate Tiksina musake boni enyumate Bilisuma dafkai harka tokko ta'i Dinarat bofa'i samba keetiif ta'i Dinarat bofa'i samba keetiif ta'i Bule tumor Oromon himpat Matti sena sa kulkullu Hingogu hinirratu Bunaaf ganna guutu Kunoo arrageenye Waaqaaf hagalatu Kunoo arrageenye Waaqaaf hagalatu And now the right time has come Oromo the work is done Now the time is now Oromo united How united Oromo united The time to unite Hordoftoota keenya qophiin keenya xumuraa irra geenyee jirra. Dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu keessatti afgaaffii waadaa miidiyaan Dr. Raggaasaa Oljiraa waliin godhe kutaa lammaffaa sagantaa keenya darbe keessatti isin dhageechifnee turre. Kutaa sadaffaa fi xumura isaatu isiniif dhiyaata. Galatoomii qabxilee babbareedaa kaaste qabxilee baay'ee babbareedaadha. Qabxii gosa dhumaatti seeroodhaa fi wantootatti kaaste irraayyuu waan dubbatte qabda qabxii sadumaa kaasuuf hin deema. Dhiibbaan Itoophiyaan ammayyu Oromoo gara Itoophiyaamsuutti deemsisuu kana ammas dhiibbaan sun jira. Erga dhiibbaan kun jiratee dhiibbaan bara Haayile Sillaasee fi bara Dargii Oromoon akka inni naannoo mataasaa ijaarratu godheera. Inumaayyuu gaaffiin Oromoo hamma tokko akka inni deebi'u godhe dhiibbaan sun jechuudha. Ammas dhiibbaa wal fakkaataa kun jira yoo ta'e Oromoon hiree murteeffannaa kan akka inni jabeessu hin godhu. Hiree murteeffannaa kun immoo heera idil addunyaadha miti akkamitti ilaalama jechuu barbaadeen Dr. Excellent. Waan inni duraanii irraanfadhe tokko keessaa fakkeenyaaf Itoophiyaan steetitu neeshinitti evolvii godheetu waan hin jirre uumuudhaaf saba tokkicha jedhu sana uumuu yaaleetu fail godhee nu rakkisaa jira kanan jedheef sababii qaba. Empirical evidence biyyoota akkas gochuu yaalanii kufan biyya Yugoslavia haala Itoophiyaa ammaa kana wajjin hedduu kan wal fakkaatu biyya Yugoslaviyaadha. Biyya Yugoslavia kan jedhamu ture 1918 dura. Yeroo Ottoman Empire biyyoota Balkaan kana gadhiisee deemu lola addunyaa tokkoffaa booda biyyoota akka Serbiyaa, biyyoota akka Croatia, biyyoota Bosnia Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro jedhaman kanatu biyya Yugoslavia jedhamu kana humnaan qabate warri Serbii olaantummaadhaan baay'ee sababii turaniif akkuma sabni Amaaraa warri Abisiiniyaa Itoophiyaa sakkaan konker godhanii Itoophiyaa jedhan sana biyyoota kana walitti qabaniitu Yugoslavia jedhani. 1918 waggaa 70 booda by 1994 kun hundumtuu dismantled ta'e. Maaliif saba Yugoslavia jedhamu ijaaruu yaalanii sabni Yugoslavia jedhamu jiru saba Serbiitu jira, saba Croatiaatu jira, saba Bosniyaatu jira, saba Kosovo, Montenegrootu jira. Fail godhe. Vladimir Lenin bara 1917 October Revolutionii booda Raashiyaa hundee godhataniitu Raashiyaan sidha warri Bolshevikii sun yeroos biyyoota amma Eeshiyaatti amma dhaqee daangaa Afgaanistaan warra akka Tajikistaan fa'aa Rippaabilika 15 uumanii Union of Soviet Socialist Republics jedhan. There is no any Soviet nation. Sabni Soviet jedhamu yookaanis immoo eenyummaan sablummaan yookaan sabummaan Soviet jedhamu hin turre. Inni kunis waggaa 70 jiraatee by 1991 dismantled ta'ee biyyoota 15tu uumame. Amma warri Itoophiyaa warri finxaaleeyyii fi warri abjootan kan isaan dhiibaa jiranii isa kana uumna waa waliin fakkaanne keessaa saba Itoophiyaa jedhamu uumna jedhanii itti rakkataa jiru. Sabooti walitti dhufanii daangaa tolfatanii maqaasaa Itoophiyaa jechuu danda'u. Saba Itoophiyaa jedhu miliyoona 120 kan afaan tokko dubbatu kan amantaa tokko qabu kan saba tokko ta'e garuu uumuun hin danda'amu. Amma maal kaaste narrative yeroo tokko Oromaaraa jedhanii yeroo confusioniin ture tokko 2017-18
sirba cidha tokkotu ture Oromaaraa jedhee gartuun Oromoo tokko Baardaar dhaqee gartuun Amaaraa immoo akkuma tamma jette Dr. Ambaachoo fa'aa ammallee ofuma isaanii wal ajjeesanii amma godhaa jiran kana amboo dhufanii afaan Oromoo jechuu yaalanii waan akka cidha tokko sargiif millaashii godhaa turani. Haala sana keessa maaltu dhalate? Goobanaa jechuun goobanaa daacee hojii isaatti waan godhetti waan itti qaanfatamu malee waan ittiin boonan ture. Ani ilma goobanaati ka jedhutu achi as ba'e bifa nama qaanessuun Oromoo keessa. Baay'ee wayii goobanaa daacee akka nama tokkootti Oromoodhaa gootallee goota waraanaatillee waraana waraanu beeka gootummaa qaba. Parpaziinni waraaneef garuu Oromoo gabroomse. Ayyee kana yeroo isaatu godhe sababii ta'eef akka seenaatti irraa baranne jennee bira dabarre malee har'a ani ilma goobanaati jedhanii kan itti boonanis yookaanis immoo abaluu ilma goobanaana jedhanii kan itti nama abaaran hin turre. Confusionii Oromaaraa kana keessa garuu waan akkasiitu gadi ba'e. Ammallee akka cilalluu mataa tuqanii gara sheelii isaatti deebi'eera kun hundumtuu. Naareetiivin inni kaan Adwaan kan Oromooti. Goobanaan fa'aa, Raas Gabayyoo Gurmuu fa'aa, Raas Baalchaa Abbaa Nafsoo fa'aa, Dajjasmach Baalchaa Abbaa Nafsoo fa'aa. Itoophiyaa ijaaran Itoophiyaanuu kan Oromooti ka jedhu that's a nonsense. Akkamitti jedhe? Ingilizii fi Faransaayeen biyyoota Afrikaa hedduu qabataniiru. Keessumaa Ingiliziin biyya lafaa qabate sunset. Biyya Ingiliziitti impaayera Ingilizii keessatti aduun hin dhiyu ka jedhameef Awustiraaliyaa qabdee amma Kanadaatti amma Ameerikaatti Afrikaa biyya lafaa qabattee sababii turteefi yeroo biyya tokkootii dhiyu iddoo tokkoon bari'a sababii ta'eef impaayera Ingilaand keessatti yeroo hundumaa aduun jirti jedhama. Extentii itti biyyi Ingilizii biyya lafaa at one point qabate san argisiisuudhaaf. Amma gara duubaatti yoo deemne yeroo lolli addunyaa lammaffaaf tokkoffaa deemaa turetti Ingiliziin Afrikaa fi Hindii guutummaatti qabattee turte. Lola addunyaa lammaffaa keessatti keessumaa Second World War 1939 to 1945 sadeeme keessatti lola North Africa irratti Xaaliyaanii irratti lola godhame. Bakkoota adda addaatti lola godhame keessatti waraanni Ingilizii irra caalaansaa namoota Hindiidha. Nigerians, West Africans, Liberians, not Liberians, Sierra Leoneans, namoota arranti West Africa jennu kanneen akka Nigeria, kanneen akka Ghana warra kolonii Ingilizii turan achi keessaa ka dhufan waraana Ingilizii keessa on behalf of the United Kingdom Second World War ka waraanaan hedduu turan. Bara 1941 irratti yeroo Xaaliyaaniin defeated taatee maaliif constellationin waraana addunyaa lammaffaa almost gama warra Allied Forces gara Ingilizii fi Ameerikaatti sababii gama sanatti jigaa turee fi warri gama Xaaliyaaniif Jarmanii turan luus gochaa sababii dhufanii fi Xaaliyaaniin kolonii ishee North Africaatti qabdu sana luus gochaa dhufte. Naannoo Liibiyaatti fakkeenyaaf North East Africa, Italian North East Africa jedhama. Itoophiyaa dabalatee luusii gochaa sababii dhuftee fi warri Ingilizii Atsee Haile Sillaasee yeroo reinstate godhan karaa Sudaan fidani. Karaa Anglo-Egyptian Sudaan. Karaa Sudaan yeroo fidan Atsee Haile Sillaasee kan fidee reinstate godhe Jeneraal Ingilizii Jeneraal Ordo Wingate nama jedhamu garuu waraana sana wajjin kan dhufe waraanni Ingilizii irra caalaansaa Nigerians, West Africans in general and Indians turan. Akka jirutti. Yeroo lola addunyaa lammaffaa dhume mo'umsa Ameerikaa fi Ingilizii fi Soviet Union yeroo sanaatiin yeroo goolabamu kan mo'e Second World War Nazi Germany kan mo'e faashizimii kan mo'e Ingiliziidha, Ameerikaadha, Soviet Union jedhamame malee Nigeriansiin faa mo'aniiru. Hindiin faa roolii qabu mo'umsa kana keessatti warri Hindii, warri Nigeria, warri Afrikaa Second World War mo'anii. Faashizimii mo'an kan jedhe tokko illee turre. This is a living history. Bara dheeraa miti kun. Waggaa 60-70 duradha Second World War in 1945 kan inni dhume. Okay? Yeroo sana keessatti yeroo itti beekumsi hariiroon biyya lafaa ifaa turetti sadarkaa irraa hin gahin malee yeroo itti kitaabni miliyoonaan barreeffametti yeroo itti seenaan akka gaariitti eyewitness historyin yeroo itti rikoordii ta'etti Ingilizooti waraana isaanii irra caalaa North Africaatti lolan
Xaaliyaan itti lolan Hindiif kolonii isaanii warra Afrikaa ta'eetu jiru. Mo'umsa yeroo argatan garuu kan mo'umsa sana fudhate warra Ingiliziidha. Goobanaanii fi Baalchaa Saafoo kan warra Adwaa dhaqanii they were in service of the Abyssinian king. Akkuma waraanni Hindii namooti Nigeeriyaa sarvisii kennaafii turan maastersi isaaniitiif Ingiliziidhaaf waraana addunyaa lammaffaa keessatti Oromooti kunis Imperarii Itoophiyaa yookaan Abisiiniyaa yeroo sana tureef sarvisii kennani. Dhugaadha gootummaan Oromoo inherently sababii keessa jiruuf adda durummaan lolaniiru. Erga isaan Adwaa lolanii Maayicawutti 1936 Xaaliyaanii baasanii isaanoo Oromoodha. Isaantu biyya Oromoo uume. Maaliif afaan Oromoo akka wannitti dhiibamaa ture? Maaliif Oromootti kolfamaa ture? Oromoo afaan Amaaraa cabsee dubbatu maaliif itti kolfamaa ture? Afaan Oromoodhaan Baaybiliin barreeffame barbaadamee haa gubamu. Afaan Oromoo kampaawundi mana barumsaa keessatti dubbachuun seeraa ala wanjala jedhamee maaliif ta'a? Erga Oromooti Itoophiyaa uumanii adda durummaadhaan erga ga'een isaanii akka kanaatti recognized ta'e maaliif afaan isaanii fi aadaan isaanii recognized hin taane? Isa kana namni gaafate hin jiru. Kanaaf naareetiiviin amma isheen badeera by the way naareetiiviin suni cidhi sun Oromaaraanis walii hiikteetti sababii ta'eef hin jiru amma meereejiin sun gaa'elli sun already diigameera. Namoota murtaa'edha sana akka godhes. There is no such thing as Oromaara. Sabni Oromoo fi sabni Amaaraa daangaa waliin qaba akka sabaatti waliin jiraata booris. Garuu Oromaaraa kan jedhamu entitiin political entitiin hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Akka sabaatti jiraachuu danda'a. Hundumtuu of danda'ee hundumtuu daangaa isaa keessa jiraate nagaa wajjin jiraachuun yoo danda'ame lafti kun walitti jira uumamaan sababii ta'eef isa kana political force kamiinuu adda baasuu hin dandeessu wal cina jiraata hundumtuu. Kanaaf gara nagaatti yoo deemne malee wal loluun wal xiqqeessuun wal arrabsuun nun baasu ka jedhuuf Oromootu irra gara balleessa. Kanaaf naareetiiviin Oromaaraa jedhamu sun naareetiiviin gobanaafaatu biyya Itoophiyaa ijaare kanaaf kan Oromaan ni jedhamu suni that is foolish and nonsense. Seenaa nama jedhe dhaqanii dubbisani warri kana jedhani. Seenaa Second World War eenyutu waraana Ingilizii keessa ture? Eenyutu waraana Faransaay keessa ture? Colonial power yeroo isaan turanitti. Garuu eenyutu mo'umsa sanatti immoo maqaatti godhate, maqaatti argate. We know this. Kana waan ijaan arginudha. Waan ancestry isaanii arginudha. It's a living history. Kanaaf isa kanaan Oromoo burjaajessuu hin danda'anii naareetiiviin sun du'eera deebi'ee mallee. Warri ani ilma goobanaati jedhanii warri yeroo tokko achi as ba'anis amma deebanii akka cilalloo akkuma siin jedhee sheelii isaaniitti deebi'aa jiru. Maaliif dhugaasaatu sana miti? Dhugaasaatu bakka biraa jira malee namoota kana akka Oromootti nuti Oromoo irraa dhalatan sababii ta'aniif gootummaa isaaniiyyuu akka gootummaa Oromootti fudhanna of course. Inherentidha gootummaan. Jagnummaan inherentidha. Godhaniiru garuu they served somebody else. And it was a disservice to the Oromo cause. Kanadha kan ta'e. Kaleessa OPDO kan lolaa turreef kanaafi. EPRDF jaarmiyaa jedhamu ka keessatti TPLF waggaa 27 olaantummaatti qabaatee jiraate utubaa ta'ee kan jiraachise OPDO dabar. Garuu kan maqaatti godhatee biyya sana qorqaa ture TPLF. Isaanuu sittimu TPLF yeroo dargii koffiisu amma last minute OPDO mirkonyoota yookaanis immoo kaaptiivsii Oromoo irraa fidee amma waraana isaatti fidee dabalutti waraana TPLF keessa lola dargii keessatti TPLF waggaa 17 lolte amma ijoolleen Oromoo booji'amanii dhaqanii OPDO ta'anii isaaniif loluu jalqabanitti namni laawuncharii dhukaasu Tigree keessan turrees hin jedhu. They admit this. Warri TPLF kana admit godhu by 1991 kan isaan dargii kuffisan. By 1990 yeroo OPDO'n uumame waraana mootummaa Itoophiyaa keessaati waraana dargii keessaati kanneen booji'amanii Oromooti OPDO'tti dabalaman gaafa isaan dhaqanidha kan waraanni TPLF advance godhee Goojjamiin ga'ee Goojjamiin Wallagga dhufee Wallagga irra Ambootti ol deebi'ee dhaqee mootummaa dargii kuffise. Kana keessatti garuu OPDO'n ashkarummaadhaan kan isheen jiraatte ka jennuu fi irraan fayyadamne olaantummaa kan itti godhate humna isa kaani.
Kanaaf seenaan kun repeat of godha. Amma narrative gowwaa Oromoo Itoophiyaa ijaaree biyya Oromoo ijaare keessatti silaa maaliif afaan Oromootu uffatama ree? Afaan Amaaraa akka gaariitti dubbachuu dhiisuun akka wallaalummaatti maaf ilaalama ree? Biyya namaa keessa jiraanna nuti biyya Awurooppaa keessa jiraadheera. Afaan Jarmanii dubbadhee jiraadheera. Biyya Ameerikaa keessa jiraadha. Afaan Ingilizii dubbadhee jiraadha. Our English is not perfect. Afaan Jarmanii ko perfect hin turre. Garuu nama si jajjabeessu malee nama sitti kolfu argitu afaan isaanii yeroo cabsitu. Biyya Itoophiyaa keessa duwwaatti amman beekutti afaan kee alatti afaan Ormaa dubbachuu yaaltee yoo cabsite kan sitti kolfamu Itoophiyaa keessa duwwaatti. Isa kana namni consider godhee beeku hin jiru. Kanaaf narrative goobanaa faatu Itoophiyaa ijaaree really itti qaana'uu qabu warri kana godhan. Goobanaan biyya Itoophiyaa ijaaree afaan isaa waan tuffatamuuf reasoning hin turre. Sila aadaan isaa waan tuffatamuuf reasoning hin turre. Sabni isaa akka sareetti akka gabbaarii ta'e kan inni jiraatu reasoning hin turre. Maaliif sabni Oromoo gabbaarii ta'are biyya goobanaa daachaa ijaare keessatti, biyya gabayyoo gurmuu ijaare keessatti, biyya Dajjaazmaach Baalchaan fa'aa ijaaran keessatti maaliif gabbaarii ta'e Oromoon tu biyya isaanii ta'e? That's a nonsense. Oromoon isa kanarraa deebi'ee maaltu nu baasaa? Biyya saba abbaa fedhee wajjin nagaan jiraachuu akka danda'u ni beeka sabni kun. Political arrangement akkamiitu nu baasaa? Isa sanadha Oromoon kan inni mari'atuu qabu. Politikaa isaa keessattis, hawaasummaa isaa keessattis, necessarily jaarmiyaa tokko keessatti hammatamuu hin qabu. Oromoon hundumtuu saba bal'aadha, biyya guddaadha. Narrative dadhabaa akkasii kanaaf garuu Oromoon bakka kennuu hin qabu. Mana bunaatti illee let alone on political forums kan jechuu barbaada. Baay'ee galatoomi Dr. Raggaasaa waan baay'ee kaafnee gaagara. Sagantaa keenya gara xumuraatti deemna. Gurbaanii bara warraaqsa mootichaa yeroo Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee barachaa turanii artikilii barreessee kun maqaan isaa naan qabamu. Waallalii Makonnin. Waallalli yeroo artikilii barreessu warri Amaaraa yookiin warri Finxaalee har'as quba nyaatu artikilii sanaanii. Olaantummaa warra kaabaatu jiraadha. Kaaba gaafa jedhu Tigreesin dabalata. Tigree fi Amaaraatu olaantummaa biyya kana keessatti. Oromoo fi warri kibbaa kun immoo gadaantummaadhaan jiraatu Itoophiyaa keessa waan jedhu artikiliin sun barreeffame. Akkuma ammatti kaaste dhugumatuma Oromootu Itoophiyaa sana ijaareteeti. Bara Haayile Sillaasee fi bara Minilik baay'ee irraan fagaatu. Walqixxummaan jiraachuu danda'a ture Oromootu ijaare. Olaantummaan hafee jechuu barbaade. Akkanaa galutti warri PP amanamuu yookiin immoo amantii argachuudhaaf warra Amaaraa kanarraati Oromoon biyyan diigu seedhamu sana agarsiisuu barbaadanii waan itti fayyadaman natti fakkaata. Lammata immoo kaalkuleeshinii siyaasaa Oromoon biyya kana yoo qabate olaantummaadhaan siistemii kana sirreessuu danda'a waan jedhanii yaadanis natti fakkaata karaa biraatiin. Garuu siistemiin barri Minilik ijaare olaantummaan afaan Amaaraa, olaantummaan aadaa tokko, olaantummaan nyaata aadaa tokko, olaantummaan uffata aadaa tokko ammas warruma kaabaadha. Faranjiin tokko gaafa Itoophiyaa deemtu afaanis muuziqaas nyaatas doorootiidha maaloo kana ka warruma kaabaa kanaan beekama har'as. Sana jiruun baay'ee ulfaata. Biirokiraasiin hojjetu har'a warruma kan Habashaa kanatu hojjeta. Isa kana sirreessinaa dhaniitu Itoophiyaa kana jennee yoo deemne siyaasni kun gaarii taasee dhufu sanallee waan yaadanii yaala natti fakkaata yeroo sanatti. Akkasitti hubachuu barbaadan egaa tariitis wanti sun amma dhugaadha akkuma teette qabbanaa dhufeera amma baay'ee namni kaasu hin jiru. Dhaqanii garuu waan dhugaa tokkotu dabeera jettee amma isaanii aanolee irratti wanti raawwatu tokko hin jiru waan jedhu illee kaasanii turan yeroo sanatti. Inni sun namni Oromoo ta'ee yakka Oromoo irratti raawwate tokko haaluun sirrii natti hin fakkaatu. Seenaallee isaan gaafata. Walumaa galatti Dr. Gaaffii koo xumureera hafeera kan jettu yoo jiraate dhumarratti yaada kee daawwatu tokkoof ibsitee yeroo biraa wanni biraadhaan gaaffii yookiin mata duree biraa walitti deebina har'aaf ani gaaffii koo xumureera. Thank you. Hayyee Dave fayyaa ta'ii wal yaada hedduu tafa yaadi bal'aatu jira. Of course toopikii frame goonee irratti yoo haasofne dhaggeeffattoota keenyaafis nuufis waan bifa qabuuf waan ergaa qabu haasa'uudha dandeenya. Toopika irraa keessatti amma sadhuma irratti kaasin irra deddeebi'ee kanan jedhu inni narratiiviin Oromootu Itoophiyaa uume inni jedhu kun dhugaadhumatti waan hojii gowwaati sababii ta'eef akkuma jedhee
mata ammas hin mul'atu. Isa kana yeroo baay'ee kan afarsu namootuma taayitaatti dhufanii privileejii argatan, qabeenya horatan, taayitaa argatan sana ishee ittiin tursiifachuudhaafidha waan tattaane xibaaru. Biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa tokko saba Itoophiyaa jedhamu tokkicha uumuun hin danda'amu. This is against nature. Uumama wajjin qabsoo seenuu ta'a. Kan danda'amu sabni baay'ee ta'ee multi-ethnic, multi-cultural society biyya baay'ee keessa jira. Yoo walii galee waliin jiraachuu wal kabajee waliin jiraachuu danda'a. Yeroo tokkoyyuu akka inni doominantii hin taanetti. Yoo immoo rakkoon doominansii sanan dhalata yoo ta'e biyya mataasaa uummachuun illee optionii biraadha. Theory'n self-determinationii kan inni himu sanumadha. Waan Oromoon qabsaa'uuf biyyi kun naannoo sun waliigalatti inni deemus gara sanatti. Adeemsa keessa filannoo lama keessa gala. Amma namooti tokko maal jedhu Oromoon olaantummaa Oromoo waan jedhu immoo dubbatu. Warra taranyaa yeroo nuun jedhanii Abiy Ahmed faa sababii afaan Oromoo dubbataniif taranyaadha. Yerootti Oromoon miliyoonaan rakkataa jirutti waraanni irratti banamee jirutti ammallee taranyaadha ittiin jedhu. Sana maal jechuudhaaf Oromoon olaantummaadhaaf deema. Kanaaf doominansii Amaaraatu doominansii Oromootiin bakka bu'uudhaaf deema jedhanii warri olola oofan jiru. Oromoon nama biraas cunqursuudhaaf hawwii hin qabu. Uumama akkasiis duudhaa akkasiis hin qabu. Cunqurfamuus akka hin barbaanne immoo qabsoosaa hadhaawaa waggaa 50 oliif baroota 100 oliif jechuun ni danda'ama bifa adda addaatiin maagniitiidiin isaa waliin caalu malee aadaasaaf duudhaasaa tifkatee eenyummaasaa qabatee jiraachuudhaaf immoo qabsoo godhirraatii mirkaneesseera. Dideera doominansii dideera Oromoo. Freedomiin jedhama nam tokkotu nama Paulo Freire jedhamu tokko jira educatoriidha nama Brazil. Freedom reigns not only when the oppressed are freed from oppression, but when the oppressor is also freed from their acts of oppressing. Jechuun maal jechuudha? Bilisummaan nam tokko bilisa ka jedhamu, kan sam tokko kan bilisa jedhamu, inni kana dura cunqurfamaa ture sirna cunqursaa jalaa bilisa bahuu duwwaatu hin ta'in, warri cunqursuu barees immoo hojii cunqursuu sanarraati. Warra cunqursuu akka hojiitti warri fudhatan sun hojii isaaniirraa, hojii cunqursuurraa yoo bilisa ba'an bilisummaan bakka hundumaa saba hundumaadhaaf iddoo hundumaa gahaa jedha. Kanaaf Oromoon cunqursaa ta'uu hin barbaadu, cunqurfamuus hin barbaadu. Isa kana sabni addunyaa kan inni beekuudhaa qabu. Sabni biyya sanaas kan inni beekuudhaa qabu. Akka sabaatti Amaarriif Oromoon daangaa waliin qaba, boorsi waliin jiraata. Akka sabaatti Amaarriif Guraageen Walaayittaan kan baatan Somaaliin Oromoof ollootisaa Somaaleen Walaayittaan Guraageen so and so forth waliin jiraatu. Isa kana political arrangement yookaan immoo political systemiidhaan jaarmiyaa siyaasaatiin ideoloojii siyaasaatiin namni regulate gochuudhaa danda'u jiru. Sabooti waliin jiraatu. Kan nuti gochuudhaa dandeenyu political arrangement akkamii tolfanna naannoo kana keessatti. Warri wal fakkaannu waliin jiraachuu dandeenya biyya tokko uummanne autonomii keenya garuu eenyummaa keenya eegganne moo gargar faffacaanee autonomous taanee ollaa daangaa rabbi nuuf kennee waliif kabajnee jiraanna isa jedhu. Poolitikaan biyya sanaa gara sanatti deema malee utuu afaan koo tuffatamuu utuu sabni koo gabbaarii ta'ee jiru abbootii kootu Itoophiyaa uume sababii ta'eef gabrummaa kanaa fi tuffatamuu kana fudhadhee jiraadha namni jedhu nama sammuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf dhaqee walajjechaan qabsoon wal dhiibuun baroota kana hundumaa deemaa iddoo kana ga'e kan inni ittiin gudunfamu bilisummaa duwwaadhaani. Bilisummaan kun immoo political arrangement akkamiitiin dhumataa inni ga'ee self determination jechuudha. Kanaaf isa kanarratti yeroo biraasa'uu ni dandeenya. Hedduu galatoomii carraanaa kenniteef galatoomi deebi. Baay'ee ulfaadhoo beekaanii gabaabse dhaggeeffattoota fi daawwattoota Waadaa Miidiyaa kan isin hordofaa turtan Waadaa Miidiyaadhaa Dr. Gaasaawul Jirraa faana dhimma haala yeroo irratti akkasumas immoo
dhimma Itoophiyaa gaanfa Afrikaa irratti siyaasa deddeemu kan irratti ilaalchisee wantoota baay'ee kaasni haasofneerra. Warri sagantaa keenya hordofaan turre irra deebi'aatti sagantaa kana hordofaan jedha. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin akkasumas mata duree biraatiin walitti deebina yeroo gaarii. Jamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa roobii galgalaan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.